President Ukraine Volodymyr Zelensky yeroo jalqabaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu beeksise. Abiy Ukraine akka daawwatullee affeeran. Waa'ee qamadii biyya isaanii irraa gara Itoophiyaa deemaa dhiyeen kan erganillee himan. Raashiyaan ammoo torbaan dhufu hogganoota Afrikaa Moskootti keessummeessiti. Galaana Balaayii dabalee sanitti. Waajirri pirezidantii Ukraine ibsa baaseen seenaa hariiroo biyyoota lameenii keessatti bilbilaan yeroo jalqabaaf Zelenskiin ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin haasa'uu ibse. Mariin bulchitoota lamaan gidduu taasifame yeroo Raashiyaan waliigaltee midhaan Ukraine karaa galaana gurraacha gabaaf dhiyeessuu seente keessaa baatee jirtutti dhaga'ame. Waliigalteen midhaan Itoophiyaan irraa fayyadamaa turte diigamuu isaa irratti ministeera muummee Abiy Ahmeditti dubbachuu pireezidant Zelenskiin himaniiru. Pireezidantichi marii ministeera muummee Abiy waliin bilbilaan gaggeessan kanarratti sochii midhaanii galaana gurraacha yookaan Black Sea Grain Initiative jedhamuun Ukraine midhaan toonii 300 Itoophiyaatti erguu ministeera muummee Abiyyitti himuu beeksisaniiru. Kanaan alas sagantaa biraa midhaan Ukraine irraa yookaan Grain from Ukraine jedhamuun midhaan toonii 90 gama deeggarsa namoomaan biyya bahaa Afrikaa kanaaf erguu Zelenskiin himaniiru. Biyyoota midhaan qamadii fi kaan gabaa addunyaatti dhiyeessuun beekaman keessaa tokko kataate Ukraine ammallee kana gochuuf qophii ta'uu Zelenskiin dubbataniiru. Zelenskiin biyyi isaanii ammas wabii nyaataa addunyaaf wabii ta'uuf qophii ta'uu jala sararanii ibsuu dubbatanii. Dhimma nageenyaa dijitaalaaf kaan irrattis Itoophiyaa waliin hojjechuuf fedha qabaachuu himaniiru. Pireezidant Zelenskiin dubbii isaaniin sagaleen Itoophiyaa gamtaa Afrikaa guutuu nuuf baay'ee nu barbaachisaa jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Abiy Ukrainiin akka daawwatan waamicha godhuu simaniiru. Ministeerri muummee Abiy gama isaaniin yaada gabaabaa marii isaanii kan maxxansan yeroo ta'u pireezidant Zelenskii waliin bilbilaan dhimma waloo fi idil addunyaa irratti mari'achuu himani. Raashiyaa fi Ukraine gidduu waraana jiru haala dhaabuun danda'amu irrattis dubbachuu beeksisani. Dubbiin hooggantoota lameenii kun torban dhufu marii Raashiyaa Afrikaa Moskootti qophaa'uu fi hooggantootni biyyoota Afrikaa danuun irratti hirmaatu jedhamee eegamu gaggeeffamuu dura kan dhaga'amedha. Waggoota muraasa darban hariiroon Itoophiyaa fi warra lixaa qabbanaa'ee karaa Raashiyaa waliin jiru faara gaarii qabaachuu mallattoon mul'ataa turani. Raashiyaan Ukraine irratti waraana bantee hordofee sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaan akka irratti godhamu warri lixaa yeroo duulan biyyootni Afrikaa hedduun ejjennoo walaba jedhamu calaqqisaa turani. Itoophiyaan yaa'ii mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Raashiyaa qoqqobuuf yaame irratti biyyoota muraasa sagalee dhorkachuun yaada warra lixaatti danqaa ta'an keessaa tokko. Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeessaa tureen warri lixaa dhiibbaa gochaa turuu isaa sababeeffatees hiriirri Raashiyaa leellisee warra lixaa mormus Finfinneetti gaggeeffamee ture. Embasii Raashiyaa magaalaa Finfinneetti argamus hiriira dhedheeraa guyyootaaf tureen namoota fedhaan Raashiyaa deeggaruun Yukireenitti duuluu fedhanii keessummeessee akka turen yaadatama. Sileen Itoophiyaa hedduun barattoota muummee adda addaan barsiisan eebbisaa jira. Kan keessaa barattoonni qabxii olaanaan eebbifaman hedduutu jira. Isaan keessaa tokko shamarree Margatuu Ayyalaa Yuunivarsiitii Waliitaa Sooddootti barnoota seeraatiin qabxii olaanaa fiduun meedaaliyaa fi waancaa badhaafamte. Godina Gujii magaalaa Doolawooyyatti dhalattee kan guddatte Magartuun sadarkaa gadeetiin jalqabuun barattuu cimtuu akka turte himte. Milkaa'ina kanaa fi maaltu si geessisee jedhee waayilekii maatii olaanaa gaafate. An abbaa koo bakka baay'ee na deeggara baay'een sin jedha. Akka malee abbaa koo ijoollee lama qofa qaba. Lamaanuu durbadha. Na baay'ee na deeggara baay'ee sin jedha. Na namaanis abdiin qaba ture bakka iddoo tokkoon ga'a jedhee yaada ture. Haati koo dammoo barsiistuudha. Isheenis baay'ee na gargaarti akka cimtu ta'u baay'ee na gargaarti turte. Akka isaanii ta'an jedhee yaadaan ture. Ijoollummaa kiyyaa jalqabee jechuudha. Barsiisota kiyyaa baay'ee na deeggaru. Hiriyoota kiyyaa nama baay'ee na deeggaraa ture. Abbaan koo boonsuu qaba. Abbaan koo jedhee yaadaan ture. Milkaa'uuf waan barbaaduuf bakka baay'een dubbisaa ture. Na abbaa koo baay'ee na deeggaraa ture. Isa boonsuu baay'ee barbaadaa ture. Milkaa'eeraan jedhee yaada. Abbaan kee maal jedhee sagantaa eebbaa irratti naati meedaaliyaa badhaafamtu si bira ture. Miirri isaa akkam ture maal siin jedhe sanatti himee? Baay'ee abbaan koo baay'ee boo'ee ture. Baay'ee gammadee bakka jechaan qabu ture. Anis akkasumaan bu'aa fi waancaa koo fudhadhe. Abbaan koo bakka baay'ee na boonsitee jirtaati dhiiraadhaan an jedhe. Akkasumaan jedhe abbaan koo. Amma ati muuxannoo keetirraa dubartoota kaaniif maal gorsita wanni isaaniif dhaamtu? Ani waan gorsu bakka dubartoonni hin danda'u bakka nan danda'a jedhanii yaaduu qabu jedhee yaada. Dubartiin bakka ani hin dandeessi hin hojjetti garuu wal dorgommii kan gootu dubartii wajjin malee dhiira wajjin wal dorgommii hin gootu. Ani garuu ማለት dubartiin hin dandeessi baay'ee dandeessi indoom dhiira caalaan dandeessi jedhee yaada. Yuunivarsiitiin naannoo Amaaraa Injibaaraa jedhamirraa immoo barataa Daagim Tasfaayee muummee saayinsii biqiltoota irraa gosa barannoota fudhatee 64 keessaa A+51 fiduun qabxii olaanaan eebbifamu. Akkamiin milkii kan argate eebbaan booda hojii dhabdummaan jiru maal yaada?
Dhamaatii fi kutannoo kiyyatu karoora kootu asiin naga'e. Ofii koo disipiliin gochuun waan hin barbaade waan hin godheef qabxii kana argachuu danda'eera. Yuunivarsiitii galuu dura kana hin karoorsinen ture. Yeroon yuunivarsiitii galu maaliin baradha jedheen yaadaa ture. Waggaa 2 boodadha waa'ee qabxii yaaduu kan hin jalqabe. Duraanis qabxii gaariin qabaa, achi ammoo akkamiinan qabxii kana itti fufsiisuu danda'a jedhee yaaduun eegale. Sababa rakkoo nageenyaa dhalateerraa ka'e yeroo dheeraa kan dabarsinu daree keessattidha. Achi booda yeroo jirtu keessatti ammoo ni dubbifna. Wanta baay'ee garuu kan hin xumuru daree keessatti. Hojii qofa kaayyoo godhatanii warri baratan jiru. Ani garuu ofiin iskoolaarshiippii barbaadee barachuu nan danda'a. Carraalee hedduun jiru. Yoo ta'u baates ofiin hojjechuun barbaada. Hojiileen dhuunfaan hojjetaman baay'een jiru. Hojii qofa eeguu yaadda yoo ta'e nu ulfaata. Itoophiyaa keessa hojiin hin jiru isa jedhamu dhagahuun xiqqoo ulfaatuyyuu akka ilaalcha keetti gargari. Hawaasni shamarree butamtee fi yookiin gudeedamtee fi ilaalchi inni qabu kamiid caalaa isi miidhamtirra qaanii yookiin ceerii haamu. Sabab kanaan namni si buut yookiin gudeedsuun yoo isi fuudhu malee dhiiri bira isiin fuudhu jechuun shamarreen kun nam qaamaa fi xiinsammuu isii miidhatti akka heerumtu dirqisiifamte. Jaarsoliin biyyaa sababa araarbuu sun jedhuun maatiin talaa fi gurbaa araarsuun yakkamaan sun akka seer biyyattiitiin dhiyaanne taasisu. Dhiin kanaa godina Arsii Lixaatti abbootiin gadaanaa Kofaalee buutii dabalatee barmaatalee biroo irraatti seera adda addaa tuman. Nam butee gudeedetti akkamiin nam heerumsiiftan ka jedhu irraatti Firaafoolii Dhugaasaa Abba Gadaa Gabraa'am Laka Guyyee dubbiste. Yoo gudeede loon 5 waliin galcha loon 5 waliin. Amma bakka gudeedamte san qaamni isii hir'ate san maaltu taasisa? Horii saniin guutamee nama biraatitti yooma san nama biraatitti heerumti jechuudha. Hin heerumsiisan horii isa wajjin. Horiin sun tirfii nama sanii. Geega'oo abbaa qofa uduun taane geega'oo abbaatiin duuba nama sanii kennamti. Maal jechuudha? Qaama isii ka tuqame san fayyisuu jechuudha. Horii saniin fayyisanii jechuudha. Yoo intalli heerumuu hin barbaanne yoo intalli heerumuu hin barbaannellee horii san fudhattee ka'ee taa'uu hin dandeessu. Amma maatiin yeroo baay'ee qaanii irraa hambisuuf jecha intalli fedha ishee ta'es dhiisee sin heerumsiisu jaarsoliin walitti araaraa jedhanii amma akka seera Itoophiyaatti seera qabeessa miti seeraan fudhatama miti aadaan kan akkamittiin eeyyamu. Aadaan illee eeyyamu aadaan yoonni eeyyamu yoo fedhi duratti isin eeyyama. Garuu wanni amma isin jettan kun illee jiraachuun ni mala qaanii wanni jedhu sun diduu dandeetti. Kana ammoo dirqisiisee maatiin nattisii eegata akka geetten jedhu maatiin. Garuu namni dhimma kanaaf jaarsa ta'ee dhaqee isiillee amansiisee isallee inni karaa silaa fedha qabaannaan fuudhee fedhi isaanii sun ammoo fedha dhugaatu ta'uu mirkaneessanii jaarsonni sun gamaa gamanaa kennaman sun walitti araarsanii maatiillee araarsanii nama gara fuulduraa abdii qabu yoo ta'e akka itti heerumtu hin taasisan. Nama takkaa intala irratti miidhaa geessise kanatti deebisanii heerumsiisuun sirrii ta'a? Gaafiin keessan gaafii sirri. An durattuu himeera amma mucattiin tun achi dhattee gaaf san akkasitti tumanii akka malee godhanii dhaananii qaama isii madeessanii akkasiin fudhatanii yoo galaniin isiin illee waan kana waan jiiltu waan kana waan gadoo godhattee qabattuuf akka gadootti qabattuuf warra kana bira taa'uu hin barbaadu. Nama kanatti heerumuu hin barbaadu. Eega isiin hin barbaanne ammoo dirqama heerumuu qabdii jedhee qaamni isii dirqisiisu hin jiru. Garuu wanni tokko hin jira. Gama warra kaaniitiillee gama warra mucattiitiillee namni lamaa jaarsi bilchaataan ergamee rakkoo isii kana bira gattaa'ee adda baasee fedha yoo isiin hin qabne taate galchaa jedhee murtii kennaa. Gaafa galchan kana akkuma duratti isiniin jedhu loon 5 waliin galchan. Horii saniin sossobamuu irra mirga isii eeguutu irra bu'aa qabaa jedhee Oromoon akkasitti amanatuuf. Namni akka kan raawwate seeran himatamuu dhabuun garuu aadaa faallessaa jedhu ogeessi seeraa dhimmi akkaa fi mirga namooma kataan obbo Lammeessa Guddataa. Inni kun waan akkaataa aadaa sanaan loon kaffaleef yookaan immoo waan achiin adeemsa aadaa sanaan waan adabameef seeratti hin dhiyaatu kan jedhu inni sun kompiliitilii seera wajjin walitti bu'a jechuudha. Heera mootummaa wajjin walitti bu'a. Maaliif dhimma yakka jedhee heeraan tumame yakka miti yakkan ta'u kanaan adabama jedhamee faallaa isaan mootummuun seeraan ala waan ta'eef seeratti hin dhiyaatu jedhamee ejjennoon gama sanaan jiru inni sun sirrii miti hubannoon iddoo sanatti laatamuu qaba. Araarsuun gaarii ta'ee seera kana irratti baasanii akkaataa aadaadhaan akkaataa barmaataan adabuun gaarii ta'ee yakka kana hir'isuudhaaf gaarii ta'e garuu immoo yoo akkaataa aadaa kanaan adabame seera idileetti mana murtii idileetti dhiyaate dhimma yakkaa tumaa seera yakkaa biyyattii kanaan tumame kan cabseef immoo seeratti hin gaafatamu jedhamee gama sanaan ejjennoon qabamuun kompiliitilii dogongora. Artist Halloo Daawwee weellistuun artistoota dubartootaa fi karaa saaxee amma dhukkubsattee birmaannaa gaafachaa jirti. Naannoo bara 1960 magaalaa Dirree Dhaawaa ganda Awwalee jedhamtuutti dhalattee ijoollummaatti muuziqaa eegaluu himti. Waggoota 14 fi muuziqaa hojjetaa turuu himti. Artist Halloon waggoota afammaa dhukkubsattee rakkachaa jiraachuu dubbatti. Haali isiin kee jirtuu fi kaan irraatti Hamza Hussein dabalee sanitti hima. Erga dhukkubsattee manatti galtee waggaa 10 ta'uu ka himtu Artist Halloo Daawwee uummanni afaanii fi aadaasaa seenaasaa guddisuutti dararaa arge na dagateera jechuun komatti. Amma erga isheen akkaan dhukkubsattee namoonni ishee yaadatan jiraachuu sinaalle
garuu bakka du'uu ga'etti ta'uunsaa na gaddisiisa jetti. Nallaalle gaammanni dalageetiin agabuu ta'a nallaalle amma fatara nyaanne naan taane wani ni nyaadha na irraanfatanii amma nyaata jechuudha eega namni jiru. Yeroo ammaa dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaaf kaleetiin dhibamtee Finfinneef Adaamaatti yaalamaa jirti. Dhibeen ishee biyya alaatti wallaanuu ka barbaachisu ta'us namni ishee ala baasee wallaansisu dhibuutti guddoo gaddite. Ammas taanaan abbaan harkaa qabdan na yaalchisaa jechuun dhaammatte. Namni gargaaru dhabe. Ana keessatti nama tokko Ameerika geessu dhabe. Ala baasanii wallaanuu. Aanna dhukkubaa yoo qabaatan ganna baasaa haa qabu. Maal akka qabu ganna baasaa. Ganna baasuu baattanis rabbi rahmataa godhu. Noo albirraan nu du'anii. Artistoonniif maatiin artist Halloon dagatamtee booda seenaa ta'uurra amma hunduu waan danda'uun tumsuu akka qabu dhaamaa jiru. Gatii isheen saba kanaan kaffalteen yoo madaalamu namni Halloo Daawwee haga biyya alaatti wallaansisu dhabamuun qaaniidha jedhan. Artist Halloo Daawwee magaalaa Dirree Dhawaa ganda Awwaalee jedhamutti akka dhalatteef ijoollummaatti muuziqaa eegaluu himte. Yeroo sana weellistoonni magaalaa Dirree Dhawaa keessaa maddan kanneen akka artist Alii Birraa jiraachuun sababoota gara muuziqaa ishee fidan keessaa ijoo ta'uu dubbatti. Awwaaleetiin daladha. Sirba Alii Birraa weellisaa achuma isaan jala dhageetii waliin. Artist Halloo Daawwee gargaarsa weellistoota gameeyyii akka Alii Shabbootiin gara baandii biiftuu biyya keenyaa jedhamutti makamuun hojii muuziqaa itti fufuu himti. Wallee ishee jalqabaa barbaannee wal barraa ni barra walirraa jedhuun guddoo jaallatamte kunis akka wallee itti fuftuuf hamilee ta'uufii kaafti. Kaaseetii jalqabaa mata duree duraa duubaa bareeda naannoo jedhu irratti sirboota 10 baasuun sunis akkaan ishee beeksisuu dubbatti artist Halloon. Afaan waan dhorkaniif jecha amaarree itti seena. Afaan biyyaa tokko majaanite dhorkan nama. Hawwisoo biiftuu biyya teenya. Barbaannee wal barraa ni barra walirraa hojii tarkaanfannee yeroo isaatu arra jedha. Nuti barbaannee wal barra amma barbaadee na dhuftee eegas boodaan kaasee sagbuutuu baase. Duraa duubaa bareeda naannoo yaalee naannoo. Wallee hojjechuu isheen maatiin dura hin dhaabbanne kun immoo ishee gargaareera. Maatiin kiyya maal naan jedhan fedhiitii jala deemanii maal naan jedhan. Halloon shamarree xiqqoo taatee wayita magaalaa Dirree Dhawaatti hojii buna qulqulleessuu hojjetaa turte sagalee kiloolee isheen sirbitee qalbii namootaa booji'aa turte jedha ilmi ishee Mul'isaa Mohammad sagantaa FBC'n qophaa'e irratti. Duraan baandii biiftuu biyya keenyaa jedhu keessatti sababa hanqina artistoota dubartootaa dhiirotumatu uffata dubartii uffatee akka dubartiitti hojjeta ka jedhan barreessaa fi gaazexeessaa obbo Mohammad Qophee yeroo jalqabaatiif haadha aartii Oromoo ka akka Halloo Daawweetu achi keessatti dhalatte jechuun rakkoon gama dubartiin qaban karaa artist Halloo haga tokko furamuufii himan. Halloon jalqaba wayita muuziqaa eegaltu ija laafetti turtus dandeettii uumaan badhaaseen asham ofiin jettee boodarra fakkeenya weellistoota dubartootaa taate jedhu kanneen ishee beekan. Artist Halloo Daawwee dhiibbaa amantiif aadaan osoo hin mo'amin kutannoo aartiidhaaf qabdu agarsiisuun dubartoota hedduuf illee fakkeenya taate. Halloon weellistoota akka Alii Shabboo, Adam Haaruun, Kadir Said, Almaaz Tafarraaf kaan waliin walleewwan isheen hojjette yoomiyyuu yaadannoo namatti fidu jette artist Saalihaa Saamii. Halloon kaaseta 10 addatti 13 weellistoota kaan waliin waliigalatti kaaseta 23 dalagde. 23 baatee eegas kaaseteedha. Nama kana ta'u sila samii gubbaan jira barasoon gosa biraa ta'e Oromoon faayidaan qabdu. Yeroo ishee guutummaa guddina aadaaf afaan Oromoo kanaaf kennaa waan turteef akka ijoollee isheetti jiruu maatii waliin qabaanneeyyuu hin beeknu jedhe ilmi Halloo Daawwee Mul'isaa Mohammad. Halloon haadha ijoollee shaniiti. Yeroo hedduu hidhamaa reebamaaf adamsamaa waan turteef yeroo dheeraaf Somaaliyaaf Jibuutii keessa naanna'aa turuu himti. Artist Halloo Daawwee akka artistoota kaanii biyyaa hin baqan. Asumaan ture deemu yoo rabbiin nama oofee malee hin deeman humna taatu. Halloon hojii muuziqaa hojjetaa turte kanaaf haga mana hidhaatti dararamuu dubbatti. Egaa Tigree fi Amaara adara na hidhan baati lama ajajaa baati lama baatee Oromoo abaa odaa jira. Ati abaa odaa abaa odaan jeen Oromoo hidhaa bar oppidiyoon nu hidhaa dhukkuba fuunee bakka maan qaba namoonni doomas. Artist Halloon yeroo sanatti weellisuun afaan Oromoof guddaa gumaachus garuu dararaa sababa kanaan narra ga'een dhukkuba malee homaa hin buufanne jetti. Aboon fedhuu silaan sirba kana seen dalagu eegaan dhiisee amma kudhan. Waliigala amata meeqa sirbiteeti? 40. Sirboota qabsoollee sirbiteedhan? Qabaa'oo abaa'oo abdii uummataa wala baaqaa siin dhaadanna xiqqaa guddaan keenya abbaa xurree akka hin qabne dibaja. Artist Halloo Rabbi Fayyisinnaa isan galatooma nagaa waqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dambulaa.